Viidiyoon kun hedduu keessaan ni fayyada jedhee namana. Miira jechuun maal jechuudha mee jalqabuma. Miira jechuun miirumti keetti deemuu jechuudha. Akkuma bishaan gabateerraa ta'u jechuudha. Egaa namoonni miirumaan ka'anii waa tokko murteessu. Miirumaan ka'anii immoo jaalala keessa seenu jechuudha. Egaa warreen miirri isaan garuma ofitti deemanii jaalala keessa seenan kun namoonni akkasii kun shamara biras ni jira wanta akkanaa dhiira birallee ni jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namoonni akkasii kun namoota hedduudha kan isaan miidhan. Miira jechuun nyaata hawwinu tokko nyaata san argachuudhaaf yookiin nyaachuudhaaf baay'ee hawwine sana booda nyaanni sun nu nuffisiisee dhiisuu jechuudha. Miira jechuun akkasi. Namoonni tokko tokkos akkasuma miira kana ofirratti hin beekanii miirumaaf ajajamanii miirri isaan to'atee isaan miira to'achuu dadhabanii miirri isaan to'ate nama kana argachuun qaba jaalachuun qaba. Namni kun immoo nama jireenya kiyyaaf ta'u jedhanii nama sanatti siqanii jaalala qabsiisanii sana booda namni isaan nuffisiisee gatanii deemu jechuudha. Miira jechuun kan jaalala dhugaa jechuun immoo kan onnee kee keessaa madduu danda'udha. Wanti haaraan kan sitti mul'atu osoo hin taane namnumti sun namni isaati jaallatti sun akka haaraatti kan sitti mul'atudha. Miira jechuun ammoo nama sanarraa jaalalli sirraa badee nama biraatirraa immoo jaalalli si qabuudhaaf kan deemu isa kanadha. Namoonni akkanaa kun egaa jireenya nama tokkichaati miti kan isaan balleessan. Namoonni akkanaa kun jireenya namoota hedduuti kan isaan balleessan. Galaana jaalalaa keessa erga si galchanii booda galaana san keessatti si dhiisanii deeman jechuudha. Maaliif miiratu isaan akkas gochaa deema jechuudha. Miira kan isaan ajajaa deemu jechuudha. Akkuma bishaan teerraa sana jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaatti osoo isin fudhadhe mana namoota hedduu osoo ne ta'e kumsaaxinii keessa kan jiru huccuun isaanii nuffanneedha jechuudha. Haa ta'uti garuu namoonni akkanaa kun yeroo hundumaa faashiniidhuma haaraa dhufe kan isaan faanaa fiiganii uffanni har'a bitanii galan kun kumsaaxinuma keessa kan isaan kaa'an jechuudha. Guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 yookiin yeroo 4 irra hin kaawwatan uffata sana. Maaliif faashinii haaraatu dhufa faashinii haaraa sana immoo bituudhaaf kan isaan deemanii jechuudha. Kanaaf uffanni kumsaaxinii keessa jiru sun isaan jibbisiisa jechuudha. Kana gochuudhaan duratanii ilaalan ta'eeti uffata alaa bitanii fidan sana uffata naaf ta'a jedhanii yeroo hunda uffachuudhaaf isaanitti tolu. Uffata duraan kumsaaxinii keessa ture sanarraa adda baasanii fuulduratti kaawwatu. Sana booda yeroo irra barraa ka'an gara hojii deemuudhaaf yeroo ka'an uffata sana kaasanii tuffatu. Uffanni sun al tokkoof osoo hin taane yeroo dheeraadhaaf ta'uufii danda'a jechuudha. Kana fakkeessa. Namoonni kaleessa miirumaan ka'anii wantoota hedduu keessa seenan namoota hedduu jaalatan har'as immoo ka'anii nama haaraa sana erga jaalatanii namoota sanarraa adda baafachuu qaban. Kana gochuunis maal gochuudhaaf isaaf fayyada. Fakkeenyaaf amma akkuma fakkeenya isinii fudhadhe huccuu yeroo hunda nu barbaachisu jennee fuuldura kaawwanne sana kan uffachuudhaaf uffata hundumaa waliin marquun nu barbaachisu jechuudha. Yoo garuu uffata finnee walitti makne sana uffata hundumaa waliin marqu yookiin ammoo walitti maknee hunduma isaa uffannee ilaalu hundi isaa ammoo gaafa daawwitii fuulduratti baane yookiin gaafa mastaawutii ilaalle nu dabbaruu danda'a. Maaliif jennaan uffata sanitti makneerra waan ta'eef. Kan osoo hin ta'in dura garuu uffata sana adda baafannee gaafa kaawwannu uffanni kun yeroo dheeraadhaaf nuuf ta'a. Dabalataanis immoo uffata sana jaalanneerra akkasumas kaafnee immoo uffachuudhaaf uffata hundumaa waliin marquun nu barbaachisu fuuldura jira. Fuuldura isaa seeraan ol kaawwanne waan ta'eef. Kanaaf kaleessa miiraan ajajamnee miirri keenya akkuma barbaadetti nutti taphachaa dhufe har'a immoo namoota kaleessa jaalannee dhiisne sanatti nama haa yoo itti makne namni sunis isuma ta'ee nutti mul'ata yookiin isuma nutti fakkaata jechuudha. Kan dura garuu iddoo kennuufii qabna. Akkamittiin akkuma huccuu yeroo hunda nu barbaachisu fuuldura kaawwannu sana nama jireenya keenyaaf nuuf ta'a nu barbaachisa jenne kana fennee fuuldura kaawwachuu qabna. Hariiroodhuma kamiifuu ta'uu danda'a. Yeroo bilbila bilbiluuf yeroo ittiin mari'annu nama kanatu nu barbaachisa jennee arganna waan ta'eef. Namoota kaleessa miiraan ajajamnee miirri akka barbaade nu godhee to'annoo miiraa jala gallee namoota saffaana turre dhiisne nama haaraa finnu kana nama sanatti makuu dhiisuu jechuudha. Akkuma jalqaba jedhe uffata haaraa binnee dhufne kana akkuma nama haaraa ittiin wal barru kanallee nama kaleessa ittiin wal barre sanatti makuu hin qabnu. Yoon isin hin jedhu sammuu keenya keessatti onnee keenya keessatti haa ta'u namni kamiyyuu jaalala waliin dabarsinee keessa keenya ni jiru jechuudha. Namoonni kamiyyuu haa ta'u garuu namoota har'a ammoo haaraa ittiin wal barree namni nuti jaalannu suni teessoo namni kaleessa irra ture sanarraa miti kan nuti teessisu teessoo haaraa irra teessisna
teessoo haaraa gaafa immoo gumaachinee fi nama sanaa fi nama santu yeroo hundumaa haaraa ta'ee nutti mul'achuu danda'a jechuudha. Garuu kana hundumaayyuu kan baruu dandeessu gaafa miira kee barteedhaati. Jaalalli dhugaa maali gaafa jettee jaalalli miiraa immoo maali gaafa jettee baruu dandeessa. Yeroo hedduu namoonni akkanaa kun kan isin ajaa'ibu namoota qaqqaalii fi namoota gatiin isaanii guddaa ta'e wal bara. Namoonni miiraan dafanii kufan kun jechuudha. Waan miirri isaanii gararsiif garanatti isaan raasu namoota saffaanaa turuu hin danda'an jechuudha. Jaalala dhugaa onnee irraa maddu keessa fi jaalala miiraa keessa garaagarummaan jiran inni jalqaba qormaata keessa darbuu hin danda'an. Egaa beekamaadha. Jaalalli dhugaa qormaata hedduu qaba. Firiin isaatis immoo dhumarra ni mi'a. Haa ta'u malee dhalli namaa immoo wanta salphaatti argatu kana hawwa jechuudha. Wanta salphaatti argatu sanas immoo hawwullee itti fayyadamu salphumatti harkaa ba'a waan ta'eef. Ta'us garuu iddoo kanatti amma dhalli namaa kuni wanta salphaatti argatu sana duuba kan inni fiigu qormaata sana darbuu hin danda'u. Fakkeenya nama akkanatti isa kunuunsu, nama akkanatti ishee kunuunsu, nama baay'ee ishee jaallatu, nama yeroo isheedhaaf kennu, nama isheedhaaf jiraatu, nama isaaf jiraatu. Dhiisee namni suni salphumatti waa tokko yookiin dogongora wayii raawwate namni sun badii wayii raawwate badii sana irra darbuu caala miirrumti to'atee nama sana miirri sun kontirool godhee waan jiruufi nama sangatee biraa deema jechuudha. Kana kan gochuu danda'u miiradha jechuudha. Silaayyuu nama akkasitti isa kunuunsu nama akkasitti ishee kunuunsu sana osoo miira isaa to'ate ta'ee hin dhabu ture. Kanaaf warreen miira keessan hin kaatanii waa tokko murteessitan warreen miira keessan hin kaatanii hangarraa nama hedduu dhabdan. Namoonni akkanaa kuni akkamitti yaadu seetan yeroo hundumaa yeroo nan qaba jedhanii yaadu. Yeroo nati qabdu hin jiru lafa kanarra. Yeroo nati nan qabattee yaadu guyyaa har'aa kana qofaayyuu ta'uu danda'a. Kaleessa namoota hedduudhaan wal barte yeroon kee hedduun isaa namoota hedduu san waliin godaanee jira kana beeki. Yeroo hin qabdu. Hagam akka jiraachuu dandeessu ati hin beektu. Kan jiraachuu kee mirkaneessuu dandeessu ati guyyaa har'aa kanadha. Guyyaa har'aa kana qofa kan boruu wanta dhufu hin tilmaamta malee maal akka ta'uu danda'u hin beektu jechuudha. Kanaaf namoonni miiraan waan hundumaa keessa galan yeroo hundumaa ani yeroo nan qaba jedhaniiti jechuudha. Kan isaan yaadan namoonni gara waan hundatti miiraan jaalala keessa seenan jechuudha. Akkasumas immoo namoonni akkanaa kuni akkuma jalqaba jedhee qormaata keessa darbuu wanta hin dandeenyee fi nama san salphumatti jibbu jechuudha. Onnee isaanii keessaa salphumatti baasu. Jalqabumaa jaalala onnee irraa madde waan hin taane fi jaalala miiraati. Miira jechuun immoo akka daaraa bubbeen fuutee sana jechuudha. Dogongora xiqqumaayyuu nama sanarratti akka arguun barbaanne fedhu. Namni miiraan waan hundaayyuu murteessan. Egaa namoonni miiraan jaalala keessa seenan kuni jaalalma dhugaa fakkaata jechuudha. Namoota kanarraa kan baruu dandeessan yeroo hedduu namoota sanarraa yoo adda baatanidha. Namni akkanaaf kun edaanii jira jettee akkasii ajaa'ibuyyuu sitti ta'uu danda'a jechuudha. Namoonni akkanaa kun yeroo ati faanaa jirtutti namuma jaalallarraa qabe fakkaatu. Waadaallee siif galuu danda'an, iddoo garaagaraa si geessanii si bashannansiisuu danda'an, wanta hundumaa kennaa garaagaraa siif kennuu danda'an. Garuu qormaanni tokko osoo dhufe keessa darbuu hin danda'an. Maaliif? Miira isaaniitu kontirool isaan godhe waan ta'eef isaan immoo miira isaan immoo waan hin dandeenyeefu duubatti deebi'u jechuudha jaalala isaan keessa. Galaanuma jaalalaa kana keessa si gatanii duubatti si biraa deebi'an jechuudha. Namoota akkasii kana warreen amala akkasii kana immoo qabdan jechuudha. Wanti iddoo kanatti isiniif dhaamu wantoota sadii. Warreen hangammaa miirumaan kaatanii namoota hedduu namoota qaqqaalii namoota gaggaarii dhabdaniittu umuriin keessanis immoo beekaa guyyaan keessanis namootuma sana faana deema. Haa ta'uti garuu namoota kana booda itti wal bartanii miira keessan kan kontirool isin godhe kana isin miira keessan kontirool gootanii wanta sammuun kee itti amane fi wanta keessi kee itti amane qofa akka murteeffatu. Wanta si barbaachisu hunda osoo hin taane wanta barbaaddu hunda irratti qofa akka qophaa'uuf gootu akka qophooftuuf gootu wantoota sadii si dhaamaa jechuudha iddoo kana. Inni jalqabaa gaafa jaalala keessa seentu namni hunduu guutuudha jettee fudhachuu dhiisudha. Namni kamiyyuu perfektidha jettee fudhachuu dhiisudha. Addunyaa kanarra osoo deemte ta'eeti nama waan hundaan guutuu ta'e hin argattu. Haa ta'uti garuu namni kun hir'ina ni qaba. Qabaatus garuu hir'ina isaa waliin guutuu taasisee ani fudhachuu nan danda'a jettee keessa kee amansiisuudhaan miira kee isa oliif gadi si oofu sana ajjeesuu dandeessaa jechuudha. Gaafa namni hunduu guutuudha jettee fudhatte osoo ofitti garagalte ta'e ati guutuu miti laata.
hanqina hedduu nama san caalaa ofirratti arguu dandeessa. Rakkoon kan kee garuu maaliin ati quba namatti qabu malee ofitti qabu waan hin dandeenyeef jechuudha. Garuu gaafa ofittis garagaltee quba ofitti qabde hanqina kee ofirratti ni beektala. Kanaafiyyuu namni kamuu guutuudha jettee fudhachuu dhiisudha. Inni lammaffaanii ani nama hundaa nan caala jettee fudhachuu dhiisudha. Nama kamiyyuu hin caaltu. Atis nama, namni sunis nama. Haa ta'uti ati garuu dhiira soo taate dubartoota waan barbaadamaa taateef dubartoota hedduudhaan waan jaalatamaa taateef dubartoota hedduu biratti immoo waan fudhatama qabduu fi ati ani nama hundaa nan caala jettee hin yaadin nama tokkoyyuu hin caaltu. Ittuuyyuu gatiin kan kee nama hundarraa gadhaanaa akka ta'e beeki. Maaliif jennaan wanti qaaliin iddoo hundatti hin argamu waan ta'eef wanti qaaliin barbaadameet argama. Innuyyuu iddoo dhokataatti. Iddoo namni arguu hin dandeenyetti iddoo gatiin isaa baay'ee qaalii ta'etti jechuudha. Wanti garuu rakasa ta'e iddoo hundatti argama. Kanaaf ati yeroo ammaa akkanatti jaalatamtu yeroo hundumaa dubartootanis ta'e akkasumas immoo namoota hedduudhaan marfamtee jirtutti ani nama hundaa nan caala jettee yaaduu dhiisudha. Gaafa kana yaaduu dhiiste miira kee isa kontiroolsi godhee oliif gadi raasu kana of keessatti ajjeesuu fi eenyummaa kee isa dhugaa baasuu eenyummaa kee isa dhugaa calaqqisiisuu dandeessa jechuudha. Miira kee isa ammasitti taphatu kana ati to'achuu ni dandeessa. Inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo wanti ati ilaaluu qabdu nama kanaan erga wal baree maaltu narraa hir'ate maaltu itti naaf dabala. Fakkeenyaaf gammachuu mataa keetii ta'uu danda'a jechuudha. Gammachuu mataa keetii yoo ta'e erga nama kanaan wal bartee gammachuun kan kee kan booree dhaqee immoo gammachuun kan kee nama harka nama sanaa harka kan gale yoo ta'e yeroo hundaa istirees taata yoo ta'e isa kanallee adda baafattee beekuudha qabda jechuudha. Osoo miirri keessatti hin taphatin no namni kun nama naaf ta'uudha. Gammachuun kan koo nama sana harka osoo hin taane ana harka jira jettee miira kee kana ifachuu qabda jechuudha. Guutumaan guututti akka waliigalaatti akkan isin jechuun barbaadu miirri keessan isin to'achuu hin qabu. Isin miira keessan to'achuudha qabdan. Akkuma jalqaba jedhe addunyaan tun gabaabduudha. Addunyaa maraatte tana keessa immoo barbaaddee of argachuun dirqama kan keete jechuudha. Yeroo kana keessa ati akkana jedhee kasi gorsu hedduun isaanii hin jiran. Maaliif hunduu akkuma maraataan maraatuma faana oolamtire hunduun kan maraatuma faana oola waan ta'eef. Ati immoo nama nagaa qaban nama tasgabbii qaban namoota jireenya isaaniitiif itti gaafatamummaa fudhatan faana gaafa oolte miira kee kana kontirool gochuu hin dandeessa. Miira amma oliif gadi siraasu kana waanuma kamittuu murtee mataa keetii kan murteeffachuu dandeessu wanta si barbaachisu hunda osoo hin taane wanta keessi kee barbaadu sammuun kee amaneetti ta'a jechuudha. Gaafa sanoo miirri kee inni oliif gadi siraasu kuni sirraa rifateetu si harkaa suuta badaa adeemaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti wantoota hedduudha kaasuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee viidiyichis dheerateera waan ta'eef kanumarraa wantoota hedduu hubachuu dandeessu jedhee yaada. Warreen miiran kaataniituma jaalala keessa seentanii wantoota hedduu murteessitanii wantoota hedduudhaaf immoo gaabbii keessa galtan jechuudha. Kanaaf miira keessan osoo hin taane wanta keessi keessan itti amanee fi sammuun keessa fudhachuu danda'u keessi keessan immoo itti tasgabbii argachuu danda'u irratti murteeffadhaan dhaamsa kootidha. Viidiyoo akkasuma irratti dhaaba. Yaada koo yoo jaalattan yoo ta'e komentii jalatti naaf qooda. Akkasumas immoo wanti nasumaa isiniif dhaammachuu barbaadu please YouTube Urjii Entertainment nati subscribe naaf godha. Baasii tokko yoo isin hin gaafatu irraa waan xiqqaasa ta'u irraa fayyadamtu malee isin irraa wanti hir'atu tokkoon illee hin jiru isin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf ta'a.